Sanadura sirnoonni kanaan dura turan maal fakkaatu? Ummata jiddu galeessa godhatanii sirnoota dhaabbatan turanii osoo ummata jiddu galeessa godhatanii sirnoota dhaabbatan turan ta'e hin badan ture jechuudha sirni sun. Sirni kanaan dura ture maal ture? Sirna gruppiin interestii wayii qabu wayii walitti dhufee dhaabbateedha jechuudha. Gaafa isaan badanetti sirnichi guutumaan guututti kan badu ture jechuudha. Sirnoota kana dabarsinee jirra. Keessumattuu jaatamoota irraa eegalee hanga 2008 2009 kan ture revolution yookaan sosochii ture isa keessatti dargaggeessi maal gochaa ture sirna dhaabachuuf akkasumas gaafilee kaasaa ture gaafilee qabaa gaafii sadii qabatee kee jaatamoota keessa jechuudha. Gaafii san deebisuudhaaf sirni hin barbaachisaa ture. Yeroo sanatti abiyyootonni jedhaniin kun hajaak ta'a hin haatama. Dargaggeessi guutumaan guututti wannoo keessatti waan hin qabamneef ni fidaa itti ifaajee ni fidaa jala hatamaa ture jechuudha. Jaatamoota keessa jala hatame guutumaan guututti waa qabatee as bahee dargaggeessi sun galma akka hin geenyeef jala hatame 83 san ture deebi'ellee 97 illee wanti wayii kakka'ee ture sunillee hajaak ta'eef jechuudha. Gara 2008 dargaggeessi kun gara fuulduraatti bahee kana caala hin danda'u. Sirni dhaabbataa ture na miidhaa ture. Ummata kana miidhaa ture. Ummata kana jiddu galeessa hin godhanne. Sirna jiddu ummata jiddu galeessa godhatu. Sirna dargaggeessa jiddu galeessa godhatu dhaabachuu qabnaa kan jedhudha dargaggeessi qabsootti kan galee jechuudha. Har'a garuu sanarra darbinee mootummaa dargaggeessi itti amane. Mootummaan amma jiru kana guutumaan guututti dargaggeessatu gara fuulduraatti baasee dargaggeessi itti amanee jira guutumaan guututti jechuun hin danda'ama jechuudha. Kana keessatti mootummaan amma dhaabbatu kuni sirna dhaabu kana keessatti dargaggeessa jiddu galeessa godhachuu qaba wanti guddaan jechuudha. Oromiyaa irratti wanti eegalamee jira. Gara hoggansaatti humna haaraa dargaggeessa fiduun jalqabamee jira jechuudha. Kuni akka fakkeenyaatti fudhatamee naannoo kurnan irrattu akkasumas akka federaalaatti dargaggeessa kan akkamitti include goonaa wanta jedhu as keessatti kaasuu qabna jechuudha. Deebi'ee ikoonomiidhaan wal qabatee jechuudha. Keessumattuu 83 booda Economiin Itoophiyaa kun yookaan dinagdeen Itoophiyaa kun maal ta'e fiixee irra taa'e jechuudha polarized ta'e. Qaamni tokko jala jira qaamni tokko immoo gubbaa jira. Fageenyi isaan jidduu jiru baay'ee lafaa fi samii ta'e jechuudha. Sun akka hin taane gara jidduutti akka dhufu sirna amma dhaabnu kana keessatti keessumattuu gama economiitiin gara jidduutti akka dhufu qaamni tokko yookaan gruppiin tokko bichaan bahee qaamni kun onnon ta'u jechuudha. Amma Itoophiyaa fudhanne akka addunyaatti abbaan qabeenyaa cimaanis Itoophiyauma. Sadarkaa idil addunyaatti abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa dorgomuu ni danda'u. Akkasumas hiyyeessi isaas daka jiraachuudha. San akka hin taane ikoonomiin keenya uummata irratti dipendi ta'e odoo gara jiddu galeessaatti dhufee wanta jedhu kaasuun barbaada. Deebi'ee sirni dhaabnu kun immoo sirna paartii irratti dipendi ta'uu hin qabu. Kana gaafa jennu dooktoris asii kaasaa turanii sirni amma dhaabnu kun sirna sabaaf sablammii hunda include godhe kanaan dura Itoophiyaa keessatti ani amma fakkeenyaaf caalaan Itoophiyaa keessatti caalaan argaan turre. Itoophiyaa keessatti nama muraasa Itoophiyaa keessatti saba wayii Itoophiyaa keessatti afaan wayii Itoophiyaa keessatti amantii wayii argaa turre kanaan dura jechuudha. Sun akka hin taane amantii Itoophiyaa keessa jiran hunda include gootu Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran hunda kan hammattu akkasumas afaanota Itoophiyaa keessa jiran hunda kan hammattu keessumattuu afaan saba bal'aa kan itti fayyadamuu dandeessu sirna akkasii dhaabuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti Oromiffaa baay'ee dubbatama afaan Oromiffaa baay'ee dubbatama uummata baay'eetu dubbata Itoophiyaa bichaa miti darbee Afrikaa keessatti dubbatama darbee biyyoota baay'ee keessatti dubbatama jechuudha. Afaan kana akkamitti akka afaan biyyoolessaa ta'u maaliif tokkummaa keenya cimsa malee adda nun baasu jechuudha. Biyyoota ollaa wajjin akka communicate goonuu godhan malee gargar nun fageessu jechuudha. Sababa kanaaf kana include goonee sirna uummata irratti dipendi ta'e. Gaafan kana jedhu uummata jiddu galeessa godhate. Sirna paartii jiddu galeessa godhate osoo hin taane sirna uummata jiddu galeessa godhate paartiinis gaafa deeme sirnichi kan itti fufu Ameerikaa irraa fudhachuu dandeenya. Sanaa miti Ameerikaa dhaquu miti asuma sirna keenyaa fudhannu sirna gadaa fudhanne guutumaan guututti marroo 72ffaa keessa jira natti fakkaata amma jechuudha. Kana jechuun hoggaa 88 odoo lakkoofne gara hoggaa naannoo 3000 jala ta'a jechuudha.
Kan dur exercise waggaa kuma sadi dur exercise gochaa wanta turne sirna qabna. Sirna sana irratti depend taane sirnichi sun odoo namoota yeroo sana facilitate godhan irratti depend ta'e asin ga'u ture jechuudha. Marra 72 kana hin ga'u ture jechuudha. Sababa kanaaf sirna gadaararraa akka fakkeenyaatti fudhanne sirna uummata irratti depend ta'e osoo ijaarree bareedaadha keessumattuu dargaggeessa include kan godhu jechuudha.